Saroota hedduutu qabsaa Oromoo Leencoo Lataatti osoo isaan dutanii sooshaal miidiyaa kanarraa argaa jirra. Nama qubee afaan Oromootiin barreessuuf dubbisuu hin dandeenye feesbuukii fi tiiktaakii irratti suura keenya faarfannaaf sirba duwwaa irratti gadhiisuu dandeenyutu nama Oromoof umurii isaa guutuu waggaa 50 ol qabsaa'ee Oromoo Itoophiyaan gabroonfatte harkaa baasuuf umurii isaa guutuu qabsaa'e suura isaa fi barreeffama isaa feesbuukii irraa argine gandaaf ganda wal nyaachisuuf summii facaasaa ooludha. Maqaan keenya garuu dargaggootadha. Kan hundumaa caalaa maaltu na dhiba beektu? Namni tokko feesbuukii irraa nama arrabsuu arginee kaanetudha kan nuni waan sana fuunee kaanu. Akka gootu yoo dandeesse wanta gandaaf ganda gidduutti jibba uumuu danda'u hin facaasiin. Hin dandeessu taanaan immoo calluma jedhii sirbaa fi faarfannaa yoo argatte itti suura kee gadhiisi. Ofiifis hin taanu, biyyaafis hin taanu, waaqayyoofis hin taanu. Seenaas hin hojjennu. Seenaa hojjetames hin dubbisnu. Qabsaa'uufis hin taanu.